بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota keenya obboleeyyan islaamaa daawwattoota madrasaa saba ahlan wasahlan wa marhaban. darsiin keenya guyyaa har'aa ka kudhanii sadaffaati. darsii keenya guyyaa har'aa ka kudha sadaffaa qaa'idaa nuuraaniyyaa madrasaa sabaa irraa barattan wajjin turtii gaarii isiniin jenna. bifni itti barannu bifa salphaa, sababiin isaa qur'aanaas jala jalqabnee jirra, kitaaba agarsiisaatis barachaa dhufnee jirra. saniif bifa salphaan kan barannu ta'a. ammoo guyyaa har'aa viidiyoo lama waraabna. inni sunis kudha sadaffaa fi kudha afuraffaa ta'a. sababiin isaa guyyaa kaleessaa xiqqoo biizii ta'uudhaan sababa keessummaan guddaan kabajamaan jaallatamaan Sheekh Maashar Hussein nu bira oolanii nu bira bulaniif jecha nuuf hin mirganne, nama guddaa biratti waa waraabuun namatti hin toltu waan turteef saniif inshaallah darsiin teenya guyyaa har'aa lama taati. lamaanuu ka daawwattan ta'a jechuun inshaallah ta'ala. egaa darsii keenya har'aa ka kudha sadaffaadhaa giddu galeessa gabateedharraa ka barannu yommuu ta'u kudha afuraffaa dhuma gabatee wajji baran. darsii keenya guyyaa har'aa wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota keenya warri madrasaa sabaahitti galmaa'uu barbaadan lakkoofsa kanaan galmaa'uu dandeessu. lakkoofsa kanaan gaa waatsaappiidhaan kan argamnu. egaa obboleeyyan teenya madrasaa sabaahi irratti qaa'idaa nuuraaniyyaa darsii 13ffaadha kan nuti har'aan tana barannu. akkanan jedhe na wajjin jettanii nuuf ergitu barreessitaniitis afaanii wajji jettanii jechuudha. haalli baruuf barsiisuu keenya kanarra akka itti fooyya'uu qabu yoo jiraate gorsa keessan ni fudhan. egaa daawwattoota keenya yaada keessan kamuu ni qeeballaa. waan isin jettan inni fudhan inshaallahu ta'ala. qur'aanaas barsiisaatii jirra waan ta'eef jechoonni as keessa jira kun jechootuma qur'aana keessa jira waan ta'eef bifuma salphaan irra baanee darbaa jirra. daftanii qaa'idaa nuuraaniyyaa fixxanii gara qur'aanaa takka hojii dabaruuf bifa kanarra fooyya'aa taheenis qaa'idaa nuuraaniyyaatii fi qaa'idaa kitaaba agarsiisaa kutaa tokkoffaa hanga 16ffaatti barannee jirra. warri liinkii isaa barbaadan siniif ergina. egaa mee ammaan tana akkanan jedhu na hojii jettu ni barreessitu nuuf ergitu jechuudha inshaallahu ta'ala. kuni maal obboleeyyan kiyya mee na hojii jettu jechuudha. na hojii jettu barreessitanii naaf ergitu. barreessuun hedduu sin gargaara. yarahuu haasidin حافظ دافق شاهد عابد. اوكي يرى هو نجد مف كن يادا يا فتحاتي يا تها كن را فتحاتي رادا كن هذا ما هوتي يرى هو تهاجت. اوكي عائلا غاسق ناصر والد أعوذ أكيد سنقل متي أكنا جتو جتو. يخاف يخاف يداه يقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عذاب عطاء غثاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع معاشا مفازا. daawwattoota keenya lisaanan gaafa jennu laam kasraalli sin fathaasa lisaa ida'uu alif lisaa nuun fathaa lama qabuunaan lisaanan taha jechuu kana waan sin ajaa'ibu nuun fathaa lama qabu maal taha naan taha jennee wajji barachuu jennee yaadattaniimi akkasanitti deemneeti warri kun sin jabaate kitaaba agarsiisaa hin barannee jechuudha. kanaafuu chaanaala keenya yuutuubaa jalatti achi deebitanii
qaayidaan kitaaba agarsiisaa barachuu qabdu jechuudha. Bakka isin dhibe immoo nu gaafachuu qabdu jechuudha. Yoo kun isin jabaate rakkoo jira durarraa barachaan dhufne waan ta'eef achi deebitanii barachuu qabdu. Hedduu isin jaalannaa insha Allah ta'ala tana waraabaatiin nuuf ergaa isin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan darsii madrasaa sabaahirraa barattan tan 13ffaati hubachiisa. Barreessitanii sagaleen jettanii suuraa kaaftanii nu jala erguun hedduu barbaachisa. Sagantaa teessan suuraa Faatihaarraa kaafnee Qur'aan oofaa jirrus hin dagatina. Warri qaayidaa nuuraaniyyaa barnoota 10ffaan geeyin ka kitaaba agarsiisaa tokkoffaarraa kaatanii hanga 16ffaatti geeysanii qormaata hin fudhatin osoo Qur'aana jalqabuu dhabdanii irra bareeda. Sababiin isaa hubannoon siniif haa dabalamtuuf. Carraa gaarii sinii hawwina Qur'aana fittanii ka gammaddan Rabbii sin haa godhu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا